Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Silkiin keessan chaarjara isin jalaa fixa. Chaarjiin isaa darreedhuma biizii taati. Akka daqiiqaa kan banamtee kan fayyadamti. Akkamitti kanarraa dandamachuu akka dandeessan maloota akka gabaabaa fi salphaa ta'een isin agarsiisa. Na hordofaa isiniin jaa let's go. Jalqaba akkuma beekamu seetingii karaa lamaan seenuu dandeenya. Seetingii keenya asiin seenna iddoo kanaan seetingii seenuu dandeenya. Gama gubbaarra kan jiru kanaan gama gubbaarra karaa harka mirgaatiin kan jiru kanaan seenuu dandeenya. Achiin malee as deebisnee asimaan appii keessaan deebinee seetingii kan jiru kana seetingii karaa kanaan seenuu dandeenya. Seetingii kan osoo jiru karaa seetingii kanaan inni seenna. Irratti winaa seetingii kana eega seennee booda garam deemna gara appis kajuu deemna. As keessa silkileen androidii hedduun appis ni qabdi. Kana immoo app and notification jettee qabdi. App jechuun isa kana. Isa gama jalaa tarree dhumaarratti argamu kana appis kajuu kana akka tolofnee appii kana ni baafanna ni banna isa. Eega isa haala kanaan banneen booda maaltu jira? Qabxiilee sadeen gama gubbaa kana irraa harka mirgaatiin kan jiru kana ni ilaalla. Nu ilaallu kan gammadan more option kajuu kana. More option kana agarte more option kana irratti kana more option kajuu kana irratti huna. Samboodii maal goona? Reset app preference kajuhan ni ban preference appilee as keessa jiran kana hojiilee sana jiran kana dalagaa haa dhaabanii hanga nuti barbaannu malee jechuutti beete samboota nuti appii kana akka itti raggoona haala kana eega raggoone booda reset jennaan amma isa kana ogaanii reset